Faana Mirgaa. Faana Mirgaa. Faana Mirgaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenyaa irraatiin dargaggoo qaama miidhamaa hojii kalaqaa kalaqee fi maanguddoonni godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo waldaan gurmaanii hojii hojjetaa jiran isin biraan geenya. Isinis qophii keenya dhaggeeffachaa yaada qabdan karaa bilbilaa fi karaa erga gabaabaatiin nuuf barreessaa nu faana turaa isiniin jenna. Guutuu Oromiyaa irraa namoonni wantoota jireenya namootaa fooyyessan kalaqan magaalaa Adaamaatti guyyaa 3 agarsiisa kalaqaa agarsiisaa turan. Biiroon Carraa Hojii Uumuu fi Ogummaa Oromiyaa dorgommii agarsiisaa fi baazaarii kalaqaa caamsaa 13 hanga 15 bara 2014 kolleejjii Pooliteknikaa Adaamaatti dhiyaateera. Dhaadannoon agarsiisa fi baazaarii kanaas kalaqnii fi ogummaan guddinaaf kan jedhu sagantaa kalaqaa kanarratti godinaalee Oromiyaa mararraa hojiileen kalaqaa jireenya namaa fooyyessan dhaabbilee Pooliteknikii ogummaa fi intarpiraayizoota maayikiroofizikaa kanneen gurmaa'an waan fooyya'aa ta'e qabachuun kan dhiyaatan. Sagantaa keenyaan agarsiisa kalaqaa kanarratti namoota hojii isaanii dhiyeessan keessa barataa qaama miidhamaa yuunivarsiitii Haramaayaa kan ta'e waliin walisin barsiisnaa hanga dhumaatti nu waliin tura. Maqaan kan koo Barataa Shimallis Badhaanitiin jedhama. Kanan baradhu yuunivarsiitii Haramaayaa Institute of Technology barataa Electrical Computer Engineering waggaa 4ffaati jechuudha. Eessatti dhalattee guddatte? Kanan dhaladhee guddadhe godina Arsii Aanaa Digaluu Fixijoo magaalaa Hoofii jedhamtu keessatti jechuudha. Miidhamni qaamaa kootii ijoollummaa kootti lafa dha'uudhaan kan narra qaqqabeedha. Miila tokko humna waan hin qabneef pireesii yookiin immoo hirkoo qaamatan fayyadamaa jechaadha. Dhukaadha miidhamni qaama kan kootii. Maaliif fayyadamta mammaati? Akkasumattan deemaa duraan kiraanchiidhaan deemaa ture. Isaan dura immoo uleedhaanis deematan ture. Amma garuu taaddisoo bakka jedhamu jira. Wiirtuu haaromsaa sallaatti pireesii yookiin immoo pilaastikii kan jedhamu jira. Kan hirkoon qaamaa naaf ta'u jechaadha. Kanaafuu isa fayyadamuudhaan sibiila san fayyadamuudhaan kanan deemu jechaadha kanan socho'u. Qaama miidhamtoonni meeshaalee hirkoo deeggarsaaf isaaniif ta'an kan akka weelcharii kiraanchii fa'itti fayyadamuun bakka bakkatti socho'u. Barataan kunis kan hojjete weelcharii goommaa 3ti. Wiilchariin kun baadiyyaattis ta'e magaalaatti tajaajila kennuu danda'a. Rakkoolee kanaan dura jiran kan furuu gara fuulduraatti kan mootoraan tajaajilu hojjechuuf karoora qabaachuu dubbata. Kanan kalaqee toositti argame saayikila qaama miidhamaati. Garuu isaan dura immoo kalaqoota hedduu nan qaba. Kalaqoota qabu keessaa garuu immoo guyyaa har'aa kan egzibishinii kanarratti kanan qabadhee dhiyaadhu kalaqa rakkoo qaama miidhamtoota biyya keenya jiran furuu danda'u jedheetoo kanan itti amane waan hin danda'uun meeshaalee adda addaa meeshaalee gatamoo ta'an walitti fiduudhaan kanan hojjedhe jechaadha. Kanan qabadhee dhufes rakkoo hawaasa kootii rakkoo namoota qaama miidhamtoota akka koonkootii kan biyya keessa jiran waan argu waan ta'eef isa sanniin furuu danda'u. Akkasumas immoo egzibishinii kanarratti qabadhee toonni yaadde namoonni na deeggaran namoota na qarqaaranii too kalaqa koo kana akka gabaarra oolu akka qaama miidhamtoonni biyya kootii fayyadaman taasisan nan argadha kan jedhu waanan abdii horadheef kalaqa kana qabadhee too dhufe jechaadha. Maa irraa hojjette? Kanan hojjedhe movable shop wheelchair jedheeni. Movable shop wheelchairiin kun saayikila gommaa 3ti. Qaama miidhamaan miila hin qabne haala salphaadhaan harka isaa fayyadamuudhaan ittiin socho'uu danda'a. Ittiin socho'uu isaa qofa osoo hin taane yeroo baay'ee qaama miidhamaan hin hojjetu interprenerii miti biizinasii keessa seenuu hin danda'u ni kadhataaf fayyadamee waan yaadamuuf hojjechuuf garuu qaama miidhamtoonni haala mijataa barbaadu malee waan biraati miti kan barbaadani. Kanaafuu haala mijataa kana uumuudhaaf wanti nani godhe saayikila socho'u kanarratti yookiin immoo movable shopping jedheeni suuqii yookiin immoo dukkaana socho'aa duuba isaatti attaachan godhe jechaadha. Dizaayiniin isaa immoo kan kanarra fooyyadha keessattuu elektirikaalii kan hojjetu waan akkas akkasiisaniin jechaadha kanan yaadate hojjechaa jiru. Kanaafuu amma qaama miidhamaan saayikila kana fayyadamee sosocho'aa wanta qabateetu dhufe san piroodaaktii isaa yookiin immoo suuqaa waan akka kaardii waan akka sooftii bishaan chookoleettii wantoota akkas akkasiisan yeroo baay'ee karaarra ta'anii yookiin immoo namoonni biroo immoo baattatanii irra deemanii kan gurgurasan inni haala salphaadhaan waan qabateetu jiru san saawundi siistemiidhaan yookiin ispiikariidhaan bulutuuziidhaan fayyadamee bulutuuzii sun immoo yookiin immoo ispiikariin sun sagalee guddistuu sun kan fayyadamu humna aduuti chaarjarii isaatiin jechaadha kan ittiin kontirool goonu immoo moobaayila keenyaan jechaadha. Haala saniin itti fayyadamuu ni danda'u jechaadha. Beeksisa dubbachaa deema. Beeksisni dubbatu sunis kaardiin jira, sooftiin jira, wantoonni adda addaa jechaadha. Fakkeenyaaf halliin itti yennoo jedhu ittiin beeksisu jechaadha. Moobaayila koota irratti sagalee isaa san promoshinicha hojjedheetan of harkaa qaba jechuudha. Isa san dhaga'uu ni dandeenya. Kunoota amma. Saawundii kana promootii erga godheen booda sagalee namni atteenshinii akka itti kennuuf sirbaan eegala.
jira, kaardiin jira, sooftiin jira, maastikaa, kaardiin jira, sooftiin jira, maastikaa. Isa kana ani cal jedheetuma namni fayyadamu sun maal godhaa afaan lamaan hojjedhe afaan Amaariffaatii fi afaan Oromiffaatiin hojjedhe gabaa keessa yookiin bakka namni itti walitti qabamee jirutti cal jedheetti socho'aa jechaadha. Gaafa san piroodaaktiin qabatee jiru san promoot oomishni inni qabatee jiru san maal godhaa deema beeksisaa deema jechaadha. Haala salphaadhaan namoonni illee afaaniin yookiin immoo lallabaa hin deemu jechaadha. Haala saniin qaama miidhamaan meeshaa kana fayyadameetoo biizinasii keessa seenuu ni danda'a, intarpireener ta'uu ni danda'a jechuudha. Sana yaadati kana. Qaama miidhamtoota yoo deeggaran of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Qaama miidhamtoonni deeggarsi isaaniif godhamu mirga isaaniiti malee waan addaati miti kan barbaadan. Fakkeenyaaf deeggarsa laaqana laachuu bira darbee haala mijataa isaaniif odoo uumamee gaariidha jedha. Mootummaanis kallattii kamiin akka isa gargaaruu fedhu akkana jechuun dubbata. Kanaafuu mootummaarraa deeggarsa akkamiitan barbaadani sirriidha. Maateriyaaliin kun rakkoon qabatamaan jira biyya keenya keessa. Namni kamuu qaamni kamuyyuu rakkoo biyya keessa jiru furuudhaaf ni tattaafata. Mootummaanis rakkoowwan jiru furuudhaaf tattaaffii akka jiru nan beeka. Divaayiziin kun saayikilli kun oomishamee gabaa keessa akka seenuuf haalli mijataan ofuunaaf uumame. Propoozaala isaa hojjedheetan jira. Proposaalli isaa jira. Propoozaala jiru kanarratti illee wanti akka ogummaadhaan isaa ta'u haala barreeffamaatiin isaa ta'u teeknikaal wantoonni akkas akkasii sun naanqachuu danda'u. Hanqina qabaachuu ni danda'a. Hanqinoota isaanii irratti illee tajaajila ogummaadhaan leenjiiwwan adda addaa wantoota adda addaa haalan ittiin ogummaa kan koo fooyyeffadhu jechaadha. Haga humna kootii amma fakkeenyaaf kana yaalee dhufeetan jira. Yaalii kan koo kana immoo akka inni sirriitti fiixan ga'u gama barnootaatiin isaa ta'u gama ogummaa adda addaatiin namoonni na caalan jijjiiru wantoota akkas akkasii sana haalli mijataan osoo na mudate naaf haalli mijate waan gaarii hojjechuu akka hin danda'u jechaadha kana namaan. Yuunivarsiitiiwwan jiran kalaqa jiran jajjabeessuu fi soona itti dabaluun akka tajaajila fooyya'aa kennan gochuuf carraa bal'aa qabu. Barattoota hojii kalaqaa hojjetan jajjabeessuun iddoo itti hojii kalaqaa hojjetan mijeessuun jajjabeessuu danda'u. Yuunivarsiitiiwwan oomisha biyya keessaa odoo jajjabeessanii jedha Barataa Shimallis. Yuunivarsiitii foowwan faana wanti sirriitti akka isaan hojjetan barbaadu fakkeenyaaf yuunivarsiituma kan kootu fooyyuu jechaadha. Piroodaaktii biyya keenya lookaal piroodaaktii wanta ta'e jechaadha. Biyya keessatti wanta oomishame kana jajjabeessuudhaan fakkeenyaaf wanta nan hojjedhe kana ogeessi tokko ogeessi makaanikaalii isaa ta'u elektirikaalirraa gama ogummaa isaatti wanta itti dabalu jiraachuu danda'a. Wanta naanqate wanta naanqise jechaadha. Ammaan wanni inni qabadheetoo dheeguun yaadichi gaarii ta'ee garuu immoo wanti fooyya'uu qabaatu jiraachuu mala waan an fooyyessuu qabu san gama bifa ogummaati yoo natti himan yoo ogummaa isaanii sanis itti dabalan waan keenya wanta biyya keessatti oomishame rakkoo keenya qabatamaan jiru san ilaalaa waan hojjennuuf waan gaariin hojjetamuu danda'a jechaadha. Namuu walqixa yommuu dhalatu maaltu tilmaama waan si mudatu. Egaa dhaggeeffattoota keenya Barataa Shimallis tokkoffaa baheeti kan badhaafame. Baga gammadde tokkoffaa baate amma kala taanaan sadarkaa laaleerra mee maal sitti dhagaa? Baazee tokkoffaa yeroo baay'ee baheetan jira. Isa kana kutaa ittaanuun torban itti deebinaa.